ሰኔ 15 እንዴት ነበር የሚያስታውሱት? ዶክተር አምባቸው በደንብ የተገናኘን እንወያይ ነበር። የአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ በጠላትነት ፈርጆ የኖረው ማን ነው ቤቱ የሚገባው? የኢትዮጵያ ህዝብ እዚህ ምርጫ ላይ ሲሳተፍ ምን መልእክት ሊያስተላልፍ እንደፈለገ መውሰድ እንችላለን? በዚህ 5 ዓመት ግን ፈተናው ከባድ ነው። እንቅልፍ የሚያስተኛ አይደለም። ኢንክሬዲብል አይ ኩድንት ቢሊቭ ኦሮሞ ነኝ ብሎ ስልጣን በያዘ ኃይል ሆኖ ጀዋር አብይለን ገረ ቲክቶክ ዱፌ akka ibsa kennu dirqee jira. Guutummaatti Abiyyi waggoota dheeraadhaaf miidiyaa irraa yoo fagaatellee amma miidiyaa biyyattiitiin dhufee ibsa kennee jira. Ibsa yookaan gaaffiif deebii godhee jira. Abiyyi yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaatee dhimma siyaasaa yoo dubbachuu dhiisellee yookaan ammoo yeruma gari ilaallatee yoo dhufellee amma miidiyaa biyyattii irratti dhufee afgaaffii cimaa taasisee jira. Afgaaffiin kun gara tiiktookiitiin akka dabru ibsamee jira. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Yaada keenya laachuuf dhufnee akkuma amma dura isin gaafannee fi isinitti dubbachaa turre YouTube kanarratti yaada dhuunfaa keenya laannaa. Yaada dhuunfaa keenya yoo kenninu immoo ilaalchi siyaasaa namoota biraa kabajaati. Akkasumas ammoo abbaan barbaade waan fedhetti ni amana jennee waan amannuuf nus waan nutti fakkaatu ergaa keenya dabarfachuuf kanneen yaada qabdan kamuu koomentii irratti barreessaa. Yaada keessan ammoo ni fudhannaa jechuu barbaada. YouTube kana ammoo subscribe godha. Yeroo hunda waan haaroo jiru dhufnee akka oduutti isin biraan geenya gama biraatti yaada keenya dhuunfaas ni laannaa waliinis ni mari'annaa asirratti. Kanaaf subscribe godhaa isiniin jaa. Maaliin dhufne seetan dhimma jabaa tokkoon dhufne. Abiyyi amma yeroo dheeraa boodammaas miidiyaatti deebi'ee jira. Afgaaffii taasisee jira miidiyaa biyyattii waliin. Afgaaffiin kun sababa Jawaariin taasifame jedhamuun ijoo dubbii ta'ee jira. Mee Abiyyi maaliif amma miidiyaatti dhufe? Jawaar dhiyoo tiiktookitti jara Itoophiyaa walitti qabuun Abiyyi rifachiiseera. Akkasumas ammoo gaaffiif deebii bor galgala gadhiifamu kana maal dubbata waan jiru dursinee isin beeksifnaa nu faana bu'aa jenna. Mee jalqaba irratti Abiyyi akka miidiyaatti dhufu kan taasise yookaan ammoo akka miidiyaa irratti dhimma siyaasaa jajjabaa kaasu kan dirqe waliin ilaalla. Kanaaf sababii guddaan wanti Abiyyi gara miidiyaatti deebise yookaan akka gaaffiif deebii godhu kan taasise waan tokko. Akkuma beektan Abiyyi yeroo dheeraadhaaf miidiyaa irraa fagaatee yoon isiniin jiru miidiyaa hawaasaa irratti ergaawwan dabarsuun ala yookaan ammoo miidiyaaleen biyyattii bakka inni piroojektiiwwan eebbisutti dhaqanii haasoo inni haasa'e fuudhanii poost godhu irraa kan hafe Abiyyi gaaffiif deebii miidiyaalee wajjin godhuun baratamaa miti isa biratti. Akka hooggantoota biyyoota biraa waggaatti yeroo 2 ibsa kennuu miidiyaalee biyyattiitiif gaazexeessitoota waliin afgaaffii taasisuun baharii isaatii miti yookaan ammoo amala isaatii miti. Namoonni baay'een dhimma kanarratti Abiyyi yeroo hedduu nu komatan amma durallee dhageessanii jirtu jedhee namanaa. Abiyyi miidiyaa ni sodaatu. Wantoota dubbatu of eeggachuu waan barbaaduuf jecha waan inni dubbate yeroo garii gara hiika siyaasaa hamaatti waan jalaa kennamuuf Abiyyi miidiyaatti dhufu sodaataa jedhanii amanu. Dhugaadhaas immoo fakkeenyaaf haasawaawwan inni paarlaamaa irratti taasisu, haasawaawwan inni bakka biraatti taasisu haasawaa hoogganaa tokkooti. Afgaaffii inni miidiyaa waliin godhus akkasuma hoogganaa biyya tokkooti. Achi keessatti jechi inni dubbatu hamu boru aarsaa isaas ta'e namoota isatti dhiyaatan kafalchiisuu mala. Kanaaf ammoo Abiyyi of eeggachuu dhabuurraa kan keefaadhaan wal qabatee miidiyaatti dhiyaachuu ni sodaatan. Yaaduma fakkeenyaaf bakka piroojektii eebbisanitti dhimma piroojektii dubbachuu yoo ta'e malee miidiyaa dura ta'anii dhimma siyaasaa gaafatamanii gaazexeessitootaaf deebisuu. Inumaa gaaffiiwwan jajjabaa gaazexeessitoonni jajjabaan isa gaafatanii gaazexeessitootaaf deebisuu Abiyyi yeroo baay'ee ni sodaataa jedhama. Sababiin kana akkuma jenne jechoota dubbatan of eeggachuu dhabuurraa yookaan ammoo sodaa boruu jechoonni sun aarsaa kaffalchiisan jirraa kan ka'e miidiyaatti afgaaffii hin taasisanii. Keessumaa erga waraanni Tigraay jalqabe Abiyyi yeroo baay'ee isaa gaaffiif deebii taasisuun agartu. Turee sunuu dhimma barbaade irratti gaaffiiwwan 4 gaazexeessaan gaafatee Abiyyi sa'aatti akka haasa'u sun gaaffiif deebiin jaamu haasa'u Abiyyi jechuu dandeenya jechuudha. Abiyyii fi gaazexeessitoonni wal morman fa'a akka hooggantoota biyyoota biraa fakkeenyaaf amma Keeniyaa Itoophiyaadhaan ollaadha. Amma durallee waan Keeniyaa isinitti himaan ture. Gaazexeessitoota Keeniyaa fudhattanii waggaatti yeroo takka yookaan 2 pirezidaantii biyyattii masaraatti ni affeera. Gaazexeessitoonni biyyattii achitti argamanii masaraatti pirezidaanticha asitti qabanii gaaffiilee ni gaafatu jechuudha. Yaada uummataa ni gaafatu. Pirezidaantii dura ta'anii tamsaasa kallattiitiin pirezidaantichaan mormuu jechuudha. Osoo dubbannu miidiyaalee Itoophiyaa irratti Abiyyi amma tamsaasa kallattiitiin dhiyaatee ammayyuu waggoota 6 dabre tasuma tamsaasa kallattiitiin dhiyaatee gaaffiif deebiin goone Abiyyi. Gaazexeessaa wajjin hin falmine, gaazexeessitoota wajjinis hin falmine, miidiyaalee idil addunyaa irratti tasuma ni hin hirmaanne jechuu hin argamne. Miidiyaalee afaan Amaaraatiin dabarsan kan biyya keessaa irrattis kallattiidhaan ni sodaata. Yoo ta'es eedit kan godhame kan jechoonni hamaan keessa jiran irraa murame maxxanfame yoo ta'e malee
Abiyyi kallattiidhaan akka pirezidaantii Keeniyaa fa'aa tamsaasa kallattiitiin gaazexeessitoonni isa qabu waan jaamu itti amanuu jechuudha. Inni sodaata jedhee anilleen akkuma namoota biraatti nan amana. Sababiin isaa akkuma inni jechoota isaa eeggachuuf. Haa ta'u amma immoo as dhiyoo xiqqoo miidiyaatti waan deebi'u eegalee na fakkaata. Amma dura erga barri kun seene yeroo sadaffaadha amma kun barri 2026. Dhimma kanaan yeroo baay'ee waan komatamuuf Abiyyi gaazexeessoo sodaataa afgaaffiin sodaata jedhamee waan komatamuuf dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffatee amma hojii yeroo sadaffaadha na fakkaata. Bara kana keessa kan miidiyaatti dhiyaate. Amma garuu gaaffiif deebiin ammaatuun eediit yoo taatellee tan amma duraarraa baay'ee garaagarummaa qabdi. Tan amma duraa dhimma teeknooloojiitii fi dhimma turizimii irratti afgaaffii taasisee dhimma sanirraa kan hafe waan baay'ee dubbachuudhaaf qusachaa ture. Har'a immoo garuu waan baay'ee ni dubbataa jedhamee eegama. Amma sababii miidiyaatti deebi'ee dhimma siyaasaa irratti xiyyeeffatee eediitillee yoo taate dubbachuudhaaf dirqame maali yoo jenne mormii namootarraa isa mudatuu fi dhiibbaa Jawaar Mohaammed godhaa jirudha. Dhimma kana isinii kaafna dura. Abiyyi maaliif miidiyaatti dhufe? Dhimma kana dubbachuuf maaf dirqame haa jennu? Jawaar tibbana TikTok irratti akkuma agartan yeroo 2 moo 3 dhiyaatee ture. I think yeroo 3 na fakkaata. Yeroo tokko dhuunfaadhaan dhiyaate yeroo kaan immoo namoota tiiktaakeroota namoonni tuffatan fakkeenyaaf ammoo ijoollee akka Aslii fa'aa kan namoonni itti qoosan yookaan namoota arrabsuun beekamu fa'aa wajjin Jawaar walitti qabee namoota beekamtii qaban walitti qabee yeroo tokko afaan Oromootiin yeroo kaan immoo dheengadda afaan Amaaraatiin warra aktivistoota jajjaba Amaaraatii fi Tigiree waliin Oromoo dabalatee walitti qabee TikTok irratti dhukkee kaasaa ture jechuudha Jawaar. Wantoota amala Jawaar keessaa tokko kan ta'anii namoota isa mormanis haa ta'u kan isa wajjin jiran miidiyaa hawaasaa uummanni san irra jiru miidiyaa hawaasaa Itoophiyaanonni irra jiran itti fayyadamuun beekama Jawaar. Jawaar feesbuukitti dabalamurraa eegalee feesbuukii irratti namoota siyaasaa hedduu fiduu danda'ee jira. Siyaasni Itoophiyaa guutummaa feesbuukii gubbaa akka ta'u godhuu danda'ee jira. Kunis uummanni Itoophiyaa feesbuukii irratti akka yeroo sanarraa jalqabee baay'ate waan hubateef. Amma uummanni Itoophiyaa baay'een isaaniitti feesbuukii irra akkuma jiran TikTok irraas ni jiran. Maal godha Jawaar? Bakka uummanni kun jiru dhaqeeti uummata san qabataa jechuudha. Kun amala Jawaar keessaa tokko. Kun ammoo mootummaarra dhiibbaa qabaataa jechuudha. Namoota akka Jawaar yaada siyaasaa jajjabaa qaban. Jawaar mootummaan akka sodaatu namoonni amana. Jawaar bakka uummanni sun jiru dhaqee uummata qabachuun waan isa sodaachisuuf Abiyyilleen gara miidiyaatti dhufuuf dirqamaa jechuudha. Akkuma jenne tibbana Jawaar hedduun keessan argitaniitu TikTok irratti dhufeet gareelee aktivistoota Amaaraa kan Tigraay kan Oromoo kan sabaa fi sablammoota biyyattii walitti qabeet yoo xiqqaate bakka namoonni 60,000 ol ta'anii isaan daawwatanitti afgaaffii waliin taasisaa ture. Dhimma siyaasaa biyyattii irratti mari'achaa ture. Namoota biyyattii dhimma siyaasaa dubbatan kan TikTok irratti namni baay'een taa'ee daawwate yeroo jalqabaatiif Jawaar ture. Marsaa afaan Oromoo yoo xiqqaate namoota 130 ilaalaa ture kallattiidhaan. Marsaa dheengadda afaan Amaaraa garuu yoo xiqqaate nama 60,000 oltu daawwachaa ture. Isayyuu akkaawuntii garaagaraatiin tan Jawaar qofa irratti jechuudha. Yoo xiqqaate sa'a takka keessatti yookaan sa'a lama bakka Jawaar achirra ture sanitti namoonni miiliyoona takka tuqaa lamaa ol Jawaar ilaalanii bahanii jechuudha sa'aatiiwwan 2 keessatti. Kana jechuun uummanni biyyattii hagam akka qabamuu fi danda'an Jawaar hubatee jira. Mootummaalleen Jawaariif uummanni akka qabamuu danda'an hubatee jira. TikTok uummanni maaf Jawaar dhaqa jaanii mormaa turan. Jawaar bakka duriyyee dhaqee Jawaar gadi deebi'eera namoota hin taane hojii taa'ee haasawee jaanii namoonni baay'ee morman. Garuu Jawaar akka itti namoota qaban beeka. Bakka itti namni jiru beeka. Bakka sana dhaqanii nama akkamiin qabatanii ni beeka jechuudha. Maal godhee dhaqee techitti namoota TikTok irratti wal arrabsan hunda gara siyaasaatti deebisee amma achirratti mootummaanuu sodaatee jira jechuudha. Abiyyi mataan isaa dhiibbaan Jawaar TikTok irratti godhaa jiru sun isa sodaachisee jechuudha. Kanaaf maal godhuu qaba Abiyyis? Gara miidiyaatti dhufee sodaawwan gartee jiru sun cabsee uummataaf jalatti deebisuudhaaf ni yaala. Dhugaa jiru immoo uummata hubachiisuudhaaf innis akka nama siyaasaatti akka nama biyya bulchuutti ni yaala jechuudha. Kanaafuu amma maal jechuu barbaadeeti? Wanti Jawaar TikTok irratti namoota hunda namoota siyaasaa Amaaraatis ta'e kan Tigraayis kan Oromoos walitti qabee haasa'isaa jiru dhiibbaan Jawaar achirratti godhaa jiru siyaasaadhaan fidaa jiru miidiyaa hawaasaa TikTok sanarra fidaa jiru Abiyyi waan sodaachiseef Abiyyis dhufee miidiyaa mootummaatiin afgaaffii taasisee achirratti tamsaasuuf murteessee jechuudha. Kanaafuu Jawaar gara TikTokitti godaanii uummata jala uummata qabachuun mootummaanis akka gara miidiyaatti godaanuu isa dirqaa jechuudha. Amma maal godhee Abiyyi afgaaffii jabduu miidiyaa mootummaa naannoo Amaaraa Amiikoo jedhamu waliin taasiseera. Miidiyaa kana gubbaatti afgaaffiin inni taasise gara TVtiin ni tamsaati, gara YouTubetiin ni tamsaati, gara Facebookitiin ni tamsaati, dhumarratti gara TikTokitiinis tamsaasaan uummata bira ni geessii jechuudha. Warri Jawaar gadi deebi'ee TikTok irratti uummata wajjin mari'ata jiru sun boru galgala yoo rabbi jee afgaaffii Abiyyi
miidiyaa naannoo Amaaraa waliin taasise TikTok irratti ni agartuu jechuudha. Dhugaan jiru kana. Jawaar TikTok irraa maal godha jee namoonni baay'een lolaa tureemi. Abiyyi bulchaan Itoophiyaa bor TikTok irratti afgaaffiin isaa ni dabartii jechuudha. Kana jechuun Abiyyis dirqamee bakka uummanni jiru deemaa jechuudha. Deemee jira. Kanaafuu Jawaar dhiibbaa inni godhee Abiyyi gara TikTokitti geessuu isaati. Asitti wanti nuti hubachuu qabnu bakka uummanni jiru hundi ni barbaada jechuudha. Miidiyaa irraa namuu hin dheessu. Yoo dheesse immoo dhugaasaa dhabare. Abiyyi sama dhugaa kiyyaan dhaba jeeti gara TikTokii baqachuu isaati jechuudha. Bor walgala amma afgaaffiin Abiyyi Amara Corporation Broadcasting waliin taasise gara TikTokiitiin ni dabarti. Gaaffiin amma Abiyyi taasise maal faadha kan jiru kan maal dubbachuuf deemu bor walgala kan jiru haa ilaallu. Wanti Abiyyi bor walgala dubbachuu deemu dhimmoota jajjabaatu jira. Tokko dhimma hooggantoota naannoo Amaaraa amma dura ajjeefamanii akkuma inni aangoo qabateen. Lammaffaa dhimma waraana faannootiif isaan jidduutti gaggeeffamaa jiru. Gama biraatiin ammoo uumamuu garee cimdoo irrattis ni dubbataa jedhamee tilmaamama. Dhimma waraana faannoo immoo jabeessee kaasuuf jiraata. Waraanni naannoo Amaaraa maal fakkaata kan jiru. Sana qofa otoo hin taane waliigalteen Piriitooriyaa taasifame. Miidhaa akkamii uummata Amaaraa irratti fidee waraanni Amaaraa akkamiin dhalate kan jiru irratti Abiyyi haasawaa ni taasisa. Gama kaaniin dhimma filannoo biyyaalessaa gaggeeffamee irratti yaada ni kennaa. San qofa otoo hin taane inni nu ibsa san keessatti filannoo kana erga mo'anne baroonni shanan dhufan injifannoo booda wantoonni qormaanni jajjabaan fuula isaanii dura akka jiru Abiyyi qaceelloo dubbachuuf jiran jechuudha. Kanaafuu immoo dhimmoota kanneen Amiikoo irratti kaasanii gaazexeessaa wajjin ni dubbatanii gaazexeessaan afgaaffii taasise kun boru galgala uummata biraan gahuudhaaf qophaa'ee jira. Miidiyaaleen biyyattii ammaas waan isin dhibu afgaaffiin Abiyyi kan taasifame Amiikoo gubbaatti yookaan miidiyaa naannoo Amaaraa gubbaatti. Garuu miidiyaaleen Itoophiyaa hundi ni tamsaasan. Miidiyaaleen Itoophiyaa hundi fuudhanii gara TikTokiinis ni tamsaasan jedhamee eegama. Kanaafuu Abiyyi dhiibbaan jabaatte. Miidiyaatti isaa harkisaa jirti. Akka kiyyatti Abiyyi miidiyaatti dhufee yaada qabu. Kennachuun gaariidha jeena mana miidiyaarraa baqachuun gaarii miti. Maaliififuu haqa qabuu ta'a. Haqa qabu san dhabuu mala waan ta'eef innis haqa qabu dhufee miidiyaarratti dubbachuun gaariidha. Immoo akka hooggantoota biyyoota biraa fakkeenyaaf barri haaraan gaafa geesse afgaaffii taasisuun baratamuu qaba. Gaazexeessitoota wajjin Abiyyi falmii godhuun baratamuu qaba. Bilisummaa miidiyaa biyyattii jijjiiramuu qaba jedheen amanaa. Abiyyis waan san irratti yoo dhiibbaa godhe gaariidha. Isumaafuu gaariidha jeen amanaa. Maaliififuu callisuun kuni haqa kan keetillee hin dhoysa yeroo garii. Abiyyi ta'ii waan nuti hin beekne beeki waa baay'ee balleessa. Waan ammoo nuti hin beekne baay'ee inni haqa qabu tan dhabees jiraachuu malan. Sigalee kanaafuu Abiyyi haqa isaa hunda osoo beekuu soduma miidiyaatiif callisuu caalaa akkanatti dhufee miidiyaa irratti afgaaffii taasisuun gaariidha. Afgaaffiin amma taasifame kuni akkuma jenne eediitidha. Mummuramee dhufa. Abiyyi garuu gaaffiif deebii taasisuu kan qabu gaazexeessitoota waliin bilisummaan pireesii jiraate gaazexeessitoonni biyyattii afaan Amaaraa ta'anis wajjin falmii godhuun bareeda jee amana. Inni biraa afgaaffii miidiyaalee idil addunyaa waliinis godhuu qaba jeen amana. Yoo xiqqaate akkuma dargiin gaafa kan godhe. Afaan Ingiliffaa yoo itti cimeewu Abiyyi amma afaan Ingiliffaa barateera jedheen amanaa. Amma durallee argee jira perfekti ta'ee jira jeen amanaan. Ta'ullee yoo itti cimeewu afaan Amaaraatiin deebisee afaan Ingiliffaan gaafatamee afaan Amaaraatiin deebisee akkuma dargiin godhe san yaada isaa miidiyaalee addunyaatiifis kennuu qaba jeen amanaa. Abiyyi wanti inni tokko ittiin komatamu akkuma jenne miidiyaa irraa dheessuudha jechuudha. Haa ta'u malee immoo dhiibbaan amma Jawaar miidiyaa irratti godhaa jiru sodaa san cabsaa jira jechuudha. Akka Abiyyi sodaa sun cabsu godhee jira. Hundaafuu afgaaffii kana ilaalleeti boru gara aanolee global miidiyaatiin isin biraan ga'uu dandeenya. Kanaaf immoo asuma voice of Oromiyaa irratti isin biraan ga'uu dandeenya. Yeroo gaarii qabaadha. Waan jiru immoo jala buunee isin biraan geenya.